Maqaabaa kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqatu amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaallattan waaqayyos kasin jaallatu ijoolleen tawaayidoo biyya keessas alas kan jirtan hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan walitiin ilaallu yeroo ammaa kana taateewwan biyya keenya keessatti raawwatamaa jiran ቤተክርስቲያንኒ ጉባቻ ጅራ ክርስቲያኖኒ ጎዳና ጅሩ አሪአታማ ጅሩ ወሬባማ ጅሩ ዱአ ጅሩ ጉባቹን ቤተክርስቲያና አሪአታሙን ክርስቲያና ዱኡን ክርስቲያና ኑራ ሃዳበቱ ከናፊሞ ሰገሌ ተኮን ታኔ ዋይ ነገኝ ቤተክርስቲያና ኬኛ ዳፍ ዱበቹ ቀማ ክርስቲያና ከንታታን ከሙ fannoo gooftaa hidhattanii kan jirtan kamiyyuu hundi keessan viidiyoon kun namoota biroo biraas akka ga'uu fi ga'eef itti gaafatamummaa qabdan akka baatan karaa dandeessanii akkaataa itti nageenyi beetakiristaanaa keenyaa deebi'ee dhaabbachuu danda'u rakkoo nama qaqqabaa jiru kun akkaataa ittiin nurraa dhaabbachuu danda'u deeggarsa keessan akka gootan share gochuudhaan like gochuudhaan namoota biroo biraanis akka geessan maqaa waaqayyootiin singaa kiristaana kan taata kamiyyuu torbee kana keessa rakkoowwan gurguddoodhaan beeta kiristaana keenya irratti raawwatamaa jiru. Beeta kiristaanni gubachaa jirti. Kiristaanni ari'atamaa jiru. Taateewwan ta'aa jiran keessatti maaltu uumamaa jira? Rakko akkamitu jira kan jedhu gabaabinaan kan laallu. Hanga yoonatti rakkoo yeroo darbe Gondor irratti uumame wal qabatee manneen kiristaanaa 3 gubataniiru. Gondor keessatti maaltu uumame kan jedhu viidiyoo biraadhaan kan itti deebinu ta'a. Manneen kiristaanaa gubatan kun naannawaa kamitti argamu maalirraa kan ka'ee fi qaama kamiin gubate kan jedhu immoo gabaabinaan kan laallu ta'a jechuudha. Isa dura garuu waa'een gubachuu beetakiristaanaa waa'een ari'atamuu kiristaanaa yoomirraa jalqabee hanga yoomitti sitti fufa kan jedhu waa xiqqoo waliin laaluun barbaachisa. Gubachuun beeti kiristaanaa fi ari'atamuun kiristaanaa kan eegale har'a miti. Seenaan mana kiristaanaa keenya dhugaan jirus akka nu hubachiisu baroota darban hedduu dura miidhaan adda addaa beeta kiristaana irra qaqqabaa ture. Mootummoota darban keessatti beeta kiristaanni keenya rakkoo guddaa keessa turte. Baroota akka Yoodiit, Guudiit kan jedhaman beeta kiristaana keenya irra miidhaa guddaa keessaa ture. Kan akka Amad Giraany beeta kiristaana kan eegaa ture. Kiristaana kan ari'achaa ture. Akkasuma beeta kiristaana akka gubattuu fi addunyaa kanarra kiristaana kan jedhame beeta kiristaana kan jedhame kamuu akka barbadaa'uuf gocha hamaa kana raawwachaa ture. Kun seenaa yoomillee hin dagatamne. Seenaan hamaan mootonni darban beeta kiristaana irratti fi kiristaanota irratti raawwachaa turan macaafa qulqulluu keessattis galmaa'ee taa'e. Bara wareegamtootaa kan jedhamu kan akka mooticha Diyaaqileexaanos kiristaanota ari'achaa kan turee fi gadaamotaaf beeta kiristaanota gubaa kan ture kiristaanonni holqatti baqatanii rakkoo guddaa dabarsaa kan turan reebamaa garafamaa du'aa kan turan waan Kiristoositti amanan qofaa fi beeta kiristaanaaf hin dhaabbanna waan jedhaniif qofa. Amantaa waan qabaatanii waaqayyotti waan amananii kan akka ijoollee 3 Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el mooticha Nabukadnezar ibiddatti darbatame. Waaqayyo garuu
amantaan isaanii ammam guddaa akka ta'e, waaqni isaan waaqessan dhugaa akka ta'e akka namoonni hundi hubatanii ibidda boba'uu sana keessa ergamaa isaa qulqulluu Gabriel ergee baaseera. Daani'eliin afaan leencaatti darbatameera. Gargaarsi ergamaa waaqayyo qulqulluu Mikaa'eliidhaan garuu ooleera. Baroota keenya keessatti dhufne yoo ilaalle kaleessa wanti nuti macaafa qulqulluu irraa gurra keenyaan dhagaa turre ija keenya langa arginutti geenya. Jijjigaatti waggoota darban keessa wanta raawwatame beektu. Manneen kiristaanaa meeqa akka gubatan, kiristaana meeqa rakkoon akka ga'e, luboonni meeqa akka isaan aarsaa ta'an, daaqonoonni meeqa akka isaan aarsaa ta'an dhageessanitti gurraa qabu. Hundi keessan ni beektu. Jimmatti waan raawwatame quba qabu. Liibiyaatti waan raawwatame. Kiristaanonni achi keessa jiran fannoo gooftaa hidhachuu isaanii qofaan aarsaa akkamii akka isaan dabarsanii fi wareegamummaa akkamii akka isaan simatan, wareegamummaa dhiigaa akka isaan simatan argitanii. Garuu amma yoomitti itti fufaa? Kaleessa wanti nuti miidiyaa irratti argaa turree fi wanti nuti dhagaa turre irra tokkoon tokkoon kutaalee biyyattii keessatti wanti raawwatamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu. Har'as beete kiristaanni gubachaa jira. Kiristaanonni ari'atamaa jiru. Kiristaanonni du'aa jiru. Rakkoon kaleessaa sun waan qabbanaa hin fakkaatu. Ammatti wanti raawwatamaa jiru maal yoo jennu macaafa qulqulluu keessaa qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Ibrootaadhaaf erge boqonnaa 11:33 irraa kaasnee waan jiru dubbisnee wantoota torbee kana keessa raawwataman waliilla. Isaan keessaa kan amantaadhaan mootummoota mo'an, kan waan qajeelaa hojiirra oolchanis abdii argataniin kaan isaanii afaan leencotaa cufan, kaan isaanii ibidda ollatu dhaamsan qarabillaa jalaa ba'an, dadhabbii keessaa jabina argatan, loltuu jaboo ta'anii loltuu warra kaanis baqachiisan. Dubartoonni namoota isaanii warri dura du'an du'aa kaafamaniif deebisanii fudhataman, warri kaanis jireenya sabayyuuf jedhanii du'aa akka ka'anii fi gadi dhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisanitti dhiphatanii du'an. Warri kaan ga'uudhaaf ta'an ni reebaman, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti darbataman, dhagaadhaan rukutaman, iddoo lamatti baqaffaman, billaadhaan ajjeefaman, gogaa hoolaa fi re'ootaa uffatanii akka nama homaa gochuu hin dandeenyetti holqa keessa jiraatan jooran jedhee kaayetu jira. Har'as kan raawwachaa jiru suma kana. Kiristaana irra wanti gahaa jiru waan kaleessa abboota keenya irra gahaa ture. Wareegamummaa kaleessa abboota keenya irratti raawwachaa ture. Miidhaa kaleessa raawwachaa ture har'as irra deebiidhaan raawwachaa jira. Kanaaf hanga yoomitti itti fufuu qaba. Kanaafuu kiristaana amma taanetti hundi keenya waa'ee mana kiristaanaa keenyaaf dhaabbachuun barbaachisaadha. Gubachuun beeta kiristaanaa, ari'atamuun kiristaanotaa nurra haa dhaabbatu. Wanta yookiin immoo rakkoo yeroo darbee gundur keessatti uumame wal qabatee beeta kiristaanni sadii gubate. Amma yoonaatti rakkoon gondor keessatti uumame maali? Viidiyoo biraadhaan kan itti deebinu ta'a. Manneen kiristaanaa godina lallabaa Adiyyaa fi Silxee keessatti kan argaman beeta kiristaanni sadii sa'aatii 24 keessatti haala nama gaddisiisuun manneen kiristaanaa kun barbadaanii faayidaadhaan ala ta'anii mana amantaa qulqulluu Gabriel akkasuma gadaama Qelxoo qulqulleettii Maariyaam mana amantaa qulqulluu Rufaa'el manneen amantaa kun sadan ibiddaan gubachuudhaan faayidaan ala ta'anii. Abbootiin naannoo sana turan miidiyaaleedhaaf ibsa ennaa kennan miidiyaa mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoodhaaf gaafa ibsa laatan odeeffannoo achirraa arganneen rakkoon yeroo sana isaan irratti qaqqabe guddaa akka ta'edha kan isaan ibsan. Mana kiristaanaa gubuu bira darbanii haala suukaneessaaf gaddisiisaa ta'een mana kiristaanaa kanarra miidhaa geessisanii gululaatii beeta kiristaanaa irraa buusanii manneen waardiyyaa achi keessa jiran diiguudhaan manneen kaayinaatota yookiin immoo luboon keessa aara galfatan barbadeessuurraa
irra darbee kiristaanota naannoo sanatti kiristaana ta'anii fannoo gooftaa hidhatanii jiran hunda naannawaa sanarraa akka isaan dhabaman hanga taasisuutti kiristaana waan jedhame naannoo sanarraa hanga balleessutti rakkoon gaame yookiin dhiibbaan gaame waan itti yaadamee hojjetame. Kun kan raawwate amantaa musliimaa warra ordofanii Allahu akbar jecha dhaqanii manneen kiristaanaa kana akka guban keessumattuu manni kiristaanaa Qilxoo Gadaama Maariyaam halkan keessa sa'aatii 6 fi daqiiqaa 20 irratti akka gubate miidiyaalee irratti darbaa ture. Kuni nurraa dhaabbachuu qaba. Maaliif kuni ta'a? Biyyi nuti qabnu tokko amantaan keenya immoo gargar ta'uu danda'a. Namni waan barbaade amanuu danda'a. Mirga isaa. Garuu amantaa walii kabajuun barbaachisaadha. Kanaaf rakkoo guddaan akka iddoo sanitti uumamee fi kiristaanonni yeroo balaan kun uumamu achi jiran balaan isaan irra ga'e rakkoon isaan irra ga'e kan isaanii mana yaalaa keessatti akka argamanii fi amma garuu yaaddoo kan ta'aa jiru kiristaanonni mana gubate sana keessa gubatan jiraachuu malu kan miidhaman mana kufee yookiin immoo mana diigame jalaati baasuudhaaf illee kiristaana waan jedhamu arguun barbaannu waan jedhaniif amma yoonaatti namoonni miidhaman qulqullaa'ee ragaan qabatamaan hin jiru. Kan miidhamanis miidhamarraa akka dandamataniif gargaarsi isaaniif taasifamee akka hin jirredha jechuudha kan dubbatamaa. Kun maalidhaaf ta'e? Qaamni dhimma ilaallatu waan kana qulqulleessee qaama miidhameef deeggarsi barbaachisaan ta'uun irra hin jiraatu. Rakkoo uumame tasgabbeessuuf naannoo sana nagaatti deebisuudhaaf taasifamuutu irra jiraatu ture. Kanarratti egaa miidiyaaleen biyyattii kana keessa jiran uummataaf dhaabbanne kan jedhan dhimma kanarratti maaf callisan? Itti siqeenyaan jala bu'anii rakkoo uumame akka qabbanaa'uuf qaamoleen dhimmi kun ilaallatu dubbifamuu kan qaban dubbisanii waa'ee dhimma kanarratti maal hojjechaa jirtu, maaf rakkoon akka kanaa uumamaa jedhanii qulqulleessuu kan qaban miidiyaalee turan. Garuu miidiyaaleen hunduu waan akka waan maalluu galchii waan fakkaatu callisan. Qaamoleen dhimmi kun ilaallatu sin callisan. Biyyi yoo nagaa ta'e nageenyi kan argamu. Biyyi yoo nagaa ta'e hojiin nuti hojjechuu kan dandeenyu. Kanaaf dhimma kanarratti maaf callifame kan jedhu qaamni dhimmi ilaallatu utuu dhimma kana ilaalee baay'ee gaariidhaan jedha. Inni biraan ergaa nama darbaa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu. Torbee kana keessa ergaawwan darbaa turan dhageessanitti yoo ta'e naannoo kee kan jiru kiristaana kan ta'e kamiyyuu ajjeesii barbadeessii kan jedhu qaama manaa qaama dhaabbataa amantaa tokkorraa wanta hin eegamne kiristaanni akka addunyaa kanarraa baduu qabu labsiin akka kanaa qaama dhaabbataa amantaa tokkorraa hin darba jechuun kan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Rakkoowwan yeroo darbe ni yaadatu. Rakkoo beelaatiin, godaansaan, rakkoo hongeetiin biyya keenya irratti wanta garaagaraatu uumamaa ture. Kana dandamachiisuudhaaf kiristaana musliima osoo hin jedhin namoonni hundumtuu harka wal qabanii rakkoon kun akka darbuuf raawwachaa turan. Har'a seenaan sun maa yaadatamuu dadhabe? Kiristaana balleessuudhaaf yaadni akka kanaa maaf dhufe? Phaaphaasiin Abuna Ermiyaas yeroo darbe argitanii miidiyaalee garaagaraa irratti isaantu nu gargaaredhanii afaan isaanii musliimoonni mataa isaanii dubbachaa turan. Sun maa yaadatamuu dadhabe? Kanaafuu kiristaanis ta'e musliimni baroota baay'eedhaaf miidhaawwan hedduun yoo jiraatan illee wal danda'ee jiraachaa ture. Konkolaataa tokkotti fayyadamu.
daandii tokkotti fayyadamu, laga tokko waraabban, biyya tokko keessa jiran, ollaa taanii jiran, kiristaana balleessuun itti fufa yoo ta'e, haala kanaan akkamitti wajjin jiraachuu hin danda'amu. Kanaafuu namni kamuu dhaabbatee itti yaaduun barbaachisaadha. Wanti har'a nuti dubbannuuf hojjennu ammam nageenya buusuudhaaf, jaalala fiduudhaaf, tokkummaa fiduudhaaf hojjenna kan jedhu irratti sirriitti yaaduun barbaachisaadha. Inni biraani miidiyaalee fi qaamolee dhimmi kun ilaallatu dhimma kana qorachuudhaan uummanni sodaa keessa jiru kan sodaa kana keessa akka ba'u waan ifa ta'e dhugaa ta'e uummatatti himuun barbaachisaadha. Kanaafuu miidiyaalees ta'e qaamolee dhimmi kun ilaallatu garuu callisanii amma yoomitti akka callisan hin beeku. Hanga sanatti garuu kiristaana kan ta'an hundi keenya karaa dandeenyu sooshaal miidiyaa qabnuun beeta kiristaana keenya bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Hubachuun beeta kiristaanaa nurraa dhaabbatu. Duuti kiristaanotaa faariyatamuun godaanuun kiristaanotaa nurraa dhaabbachuu qaba. Qaamni kana ilaallatus kana ilaalee hojiitti jijjiiruu danda'utu irra jiraata. Biyya bulchuun kan danda'amu yoo nagaan jiraata. Nagaan amma hin jirre uummata kana hoogganuus bulchuun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaaf qaamni kana ilaallatu, qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana gara nagaatti akka deebi'uu danda'u, gidduu akka galu namni kamiyyuu waan danda'uun beeta kiristaana bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Beeta kiristaanni gubate jechuun kiristaanni bittinnaa'ee jechuudha. Beeta kiristaanni bakka walitti qabama kiristaanotaati. Sagalee Waaqayyoo bakka itti lallabamu, fooniif dhiigni Waaqayyoo bakka itti kennamu, jireenya bara baraa bakka itti lallabamu. Kanaaf beeta kiristaanni gubate jechuun, beeta kiristaanni dhabame jechuun kiristaanonni bittinnaa'anii jechuudha. Nageenyi dhabame jechuudha. Tasgabbiin dhabame jechuudha. Kiristaanni gadda keessa galeera jechuudha. Kiristaanni sodaa keessa galeera jechuudha. Beeta kiristaanni yoo gubate beeta kiristaana biraa deebisanii ijaaruun hin danda'amu. Garuu beeta kiristaana qaama Sillaasee kan ta'e namni tokko namni lama rakkoo kanaan gaafa dhabamu gaafa du'u ajjichaan gaafa irratti raawwatamu garuu deebisuun hin danda'amu. Namni kun boroftaan biyya kanaaf wabii nama ta'uu danda'a. Jiraachuun keenya nu fayyada. Du'uurraa wanti dhabamuu irraa wanti argamu hin jiru. Waan jiru keessaa dhawaa kan argamuu danda'u. Kanaaf akka laayyootti qabuun qabu. Beeta kiristaanni gubate jechuun jireenya hawaasummaa adda citeera jechuudha. Rakkoo beeta kiristaanni ittiin gubate irraa kan ka'e namoonni kaleessa jireenya hawaasummaa wajjin jiraatan gabaa tokkotti waliin daldalatan konkolaataa tokko wajjin fayyadaman har'a kiristaanni musliima gaafa argu rifannaa keessa musliimnis kiristaana gaafa argu rifannaa keessa hanga galutti deemuun kun dhiibbaa guddaadha. Kanaafuu nageenyi kun deebi'ee akka itti fufuuf jaalalli duraan ture deebi'ee akka itti fufuuf tokkummaan duraan ture deebi'ee akka itti fufuuf gubannaan beeta kiristaanaaf ari'atamuun kiristaanota dhaabbachuu qaba. Amma yoomitti itti fufu? Maaliif ta'a? Kanaaf akka wanti kun dhaabatuuf amma danda'etti kiristaanni kamu waan danda'uun qaama bataskaanaa bira dhaabbachuu danda'u irra jira. Kadhannaadhaan gara Waaqayyootti bo'uudhaan nageenyi akka argamuuf nageenyi kun akka bu'uuf kadhachuun barbaachisaadha. Inni biraan qaamni hooggansa bataskaanarra jiru qulqulluu Sinidoosiinis waan kana callisuu danda'u irra jiraatu. Qaamolee mootummaas ta'e qaamolee dhimmi kun ilaallatu dubbisee waan itti deemuu danda'uun itti deemuudhaan deeggarsa qaamarraa barbaachisu irraati gaafachuudhaan nageenyi kiristaanotaa iddootti deebi'ee akka jiraatuuf sodaa keessaa akka ba'an gochuudhaaf waan humna isaa danda'e hojjechuun barbaachisaadha yaada. Hanga bataskaanni deebi'ee ijaaramutti miti ammatti rakkoo keessa kan jiran rakkoo kanaan wal qabate kan buqqa'anii fi sodaa hamaa keessa kan jiran kiristaanonni jiru waan ta'eef
isaan kun sodaa kana keessaa akka ba'an amantaa isaaniidhaaf qofa waan ari'atamaniif baqachaa waan jiraniif qaamni dhimmi kun ilaalu isaan kana sodaa kana keessaa hambisuudhaaf hojjechuu danda'utu irra jira jedhee yaada. Nama dhuunfaas haa ta'u qaamoleen dhimmi kun ilaallatu kamuu dhaabbateetti yaaduun barbaachisaadha. Booruftaan waan biyya kana ijaaruu danda'uuf waan nageenya buusuu danda'u hojjechuu danda'u nurra jiraata. Har'a waan nuti hammeenyaan guduunfinu yoo citeen alatti deebisnee hiikuun nutti ulfaachuu danda'a. Har'a rakkoo guddaa hanga kana ga'u kiristaanaaf musliima gidduutti rakkoo kanuu rakkoo namoonni yookiin qaamoleen biraa guduufantu deebisee rakkoo guddaa hamaa fidaa jira. Kanaaf waan irra raawwannuuf waan irra hojjennu hunda irratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuun barbaachisaadha. Yoo waan gaarii hojjennee addunyaa kanarraa darbine boru maqaan keenya yoo duun illee waan gaariidhaan gaarummaan nuti hojjenne siidaa yaadannoo ta'ee dhaabbatee barootaatti dhalootatti waan gaariin darba. Gaarummaan nuti biyya lafaa irratti raawwannu lubbuu keenyaaf illee samii irratti mindaa ta'ee kaffalama waan. Biyya lafaa irratti har'a gaafa jiraannu jireenya har'aadhaaf jennee faayidaa dhuunfaadhaaf jennee hawaasa guddaa amma kana ga'u gidduutti waan nageenya isaan dhorkuu danda'u, tasgabbii isaan dhorkuu danda'u, dhaabbilee amantaa walitti buusuu danda'u qaamni faayidaa argachuudhaaf jedhee kana raawwatu booruftaan seenan isa gaafata. Namni isa gaafatu yoo dhabamellee waaqni hin gaafata. Kanaaf qaamni kamuu waan raawwatuuf waan raawwachaa jiru ta'uu dhaabbateetti yaadee baay'ee gaarii. Kiristaanonnis kan nuti hubachuu qabnu inni guddaan kan naxalaa uffate hundi kiristaana miti. Kan qoobii kaawwatu, kan masqalii qabatu hundi kiristaana miti. Nama dhuunfaas ta'ee guruppii wanti hojjetamaa jiru waan siilii mana kiristaanaa keenyaaf meeshaalee qulqulloota mana kiristaanaa keenyatti fayyadameef qofa amannee duukaa bu'uun nurra hin jiraatu. Qulqulleeffachuu danda'u nurra jiraatu. Fakkaatanii qaama bataskaanaa fakkaatanii kiristaana fakkaatanii mana kiristaanaa balleessuudhaaf kan deeman baay'ee isaanii waan jiran. Ergaa kiristaanaaf dabarsuudhaaf yaadan fakkaatanii kiristaannii fi manni kiristaanaa akka dhabamtuuf kan yaadan baay'ee isaanii fakkaatanii waan jiraniif isaan akka kanarraa of eeggachuu danda'u nurra jiraatanis yeroo kanatti. Kanaaf walumaa galatti qaamni kamuu biyya tokko keessa amma waliin jiraannutti karaa nagaa ta'e wal jaalachuudhaan jaalalaan tokkummaadhaan waliin jiraachuun barbaachisaadha. Nageenyi yoo jiraate hunduu jira. Jaalalli yoo jiraate hunduu jira. Tasgabbii yoo jiraate hunduu jira. Tasgabbii kana fiduudhaaf immoo ofii keenyaa yoo tasgabboofne. Tasgabbii kana fiduudhaaf immoo ofii keenya waan gaarii yoo yaadne. Waa gaarii namarraa eegu, waa gaarii yoo hojjenne kan waa gaarii argachuu dandeenyu. Sila kana ta'eef hundi keessanii adaraa keessan waan miidiyaalee hawaasaa kanarratti fayyadamtan hunda waan boru uummata kanatti gufuu ta'ee boru miidhaa fiduu danda'u osoo hin taane waan nagaa fiduu danda'u, waan nageenya fiduu danda'u, karaa nagaatti jaalalaan akka jiraannu biyyi keenya nagaa akka taatu nagaan baanii nagaan galuu akka dandeenyutti inni waaqeffatus nagaan akka waaqeffachuu danda'utti waan gaarii haa hojjennu. Amantaa waliif haa kabajnu. Tuttuqqaa kamirraayyuu bilisaa haa taanu. Waa'ee siyaasaa warri siyaasaaf haa dhiisu. Siyaasnis mana kiristaanaa keenya keessaa bahu. Akkasumallee mana kiristaanaa keessa fakkaatanii kan jiranillee mana kiristaanaa keenya keessa ta'anii faayidaa dhuunfaa isaaniidhaaf qofa kan yaadan. Waa'ee mana kiristaanaaf kiristaanotaa kan isaan hin yaachisne hin dhiphis waa'ee faayidaa argataniif jireenya ofii isaanii bichaadhaaf yaadanii mana kiristaanaa da'oo godhatanii karaa adda addaatiin manni kiristaanaa keenya akka isheen miidhamtuuf miidhaa adda addaa akka irra gahuuf
waan namaa kan hojjetan hundumti karaa kanaan akka nurraa dhaabbatan gochuun barbaachisaadha. Manneen kiristaanaa tajaajilamnu keessatti karaa seeraan alaatiin wantoota raawwataman hunda hordofuudhaan dhaabsisuu danda'u nurra jiraata. Manneen kiristaanaa keenyarra balaan akka kan taasisu inni guddaan isa kana. Soba dhugaatti jijjiiruudhaan faayidaa yeroo argachuudhaaf ofii isaanii qofa jiraachuudhaaf jecha manneen kiristaanaa keenya keessa fakkaatanii kan jiran xiqqaadhaa hanga guddaatti namoonni hedduun waan jiraniif isaan kana qulqulleessinee addaan baafne kan duukaa bu'uu qabnu abbootii karaa dhugaaf sirrii hojjetan duukaa bu'uudha malee faayidaa dhuunfaa isaaniif qofa warra dhaabbatan mana kiristaanaaf warra dantaa hin qabne kiristaanotaaf warra dantaa hin qabne addaan baasnee beekuun barbaachisaadha. Rakkoo kan fidaa jirru har'a isa kanadha waan ta'eef. Siyaasa mataa isaanii mana kiristaanaa dawoo godhatanii kan gaggeessuu barbaadan faayidaa dhuunfaa isaanii argachuudhaaf jecha mana kiristaanaatti kan fayyadaman hedduu waan jiraniif. Fakkaatanii warra deeman kan addaan baafannee nutis amantaadhaan jabaannee dhaabbachuun barbaachisaadha. Karaa kamiinuu kiristaanni kamuu mana kiristaanaa keenya duukaa ni dhaabbanna. Gubachuun mana kiristaanaa hari'atamuun kiristaanaa nurraa haa dhaabbatu. Qophii kan biraadhaan immoo hanga walitti deemnutti nagaan tura. Wasalaatu alaikum.